Okey. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a waa'ee Ustaaz Mahammad Bayaan irraa dubbachuun barbaade. Jidduu kana namni baay'ee irraa haasa'ee jira. Yeroo sanitti baay'ee haasa'uu na jibbisiisumaan dhiisee kanaan durallee waa'ee kanaa gaafa inni jalqaba waa'ee booniyee haasa'u irraa dubbadheen jira. Gaafa isaan amma nama hammaanne jechuudha. Daangaatti amma nama hin baane waanuma jaalalaa ibsatee jechuudha. Waanuma jaalalaa ibsatee akka ammaa kanatti daangaa hin baane amma waan xiqqoo daangaatti bahe fakkaata. Mee daqiiqaa takka walii haa dhaggeeffannu mee. Karaan jannatan nama geessu karaa dubra warra shawaa malee hin jiru. Okay. Akka dhagaa jirtu kanatti karaan jannata nama galchuu karaa durba shawaa qofaa. Ani haqa amma beeku kun amma waan daangatti bahedha jechuudha. Kuni waan xiqqoosii fokkisaa ta'ee jira. Waan namatti hin tolle jechuudha. Maalni hamma beeknutti jechuudha. Yoo qara'ullee baanne hamma dhageeffannetti karaan jannata nama galchuu karaa rabbii qofaa jechuudha. Karaan jannata nama galchuu karaa sallallahu alaihi wasallam nabiina Muhammad irra deemaa jedhe qofa. Haqa ammatti karaa biraa hin beeknu jechuudha. Amma maaltu jedhaa jira jechuudha. Ustaaza guddaa, ustaaza kabajamaa namni hundi kabaju kanarraa karaan nama jannata galchuu karaa durba shawaa qofaa. Durbi shawaa ni bareeddii, ni midhaayidii, ogummaa qabdii, kana qabdii, waan barbaanne kaamettiidha. Waan barbaanne jennee farfachuun natti baay'ee hammeenya ta'ee natti mul'ata. Garuu karaan jannata nama galchuu yoo jennu maybe dubartiin karaa jannata nama galchuu sanatti nama kakaasu irratti nama qajeelchuu irratti shoora wayii gahee wayii taphachuu dandeenya. Karaa isii odoo hin taane karaa jannata sanitti nama dhiibu irratti gahee wayii taphachuu dandeenya. Kana yoo jennu immoo durba shawaa qofaa miti. Durbi ka Jimmallee, ka Arsillee, ka Wallaggallee, ka biyya kamuutu ta Booranallee namni nama keessa nama jechuudha. Bakkaa miti iddoo miti jechuudha. Iddoo odoo hin taane namummaa isiitiin karaa jannata nama galchuu irratti nama jajjabeessuu, nama si'eessuu, ganama subii kaatee akka salaatan nama taasisuu, waan gaarii akka dubbatan nama taasisuu, nama gorsuu hin dandeetti kun jechuudha. Garuu karaan jannata nama galchuu karaa dubartii biyya kamii godina kamiitiyyuu miti jechuudha. Karaa rabbiin irra deemaa jedhe qofatu jannata nama galchedhe yaadaanillee hin qarayame jechuudha. Waanuma dhagaye irraa isiniif dubbadha. Kanaaf amma waanuma daangaa bahe fakkaata waan amantiillee xiqqoo si tuffachiisu. Amantiillee waan tuffachiisu. Namni hubannoo amantii kanaa hin beekne namni amantaa biraa wanni kun egaa ustaazonni akkas jedhani isaan yaaduma akkana jedhan malee akkana waan jedhu fudhachuu danda'ani waan ta'eedhaaf baay'ee xiqqoosi namatti kan ulfaatudha. Kanarratti immoo nullee miidiyaa irratti baafnee akkasitti afarsuun daangaa dabarree ani waan baay'ee natti barbaachisu hin taanetu. Inni takka eegu dubbate afaanii baateerti miidiyaa irra oolee jira. Waan kanarraa immoo gaafa nuti irra deebinee dubbifnee dhaadheessinu maal ta'a namoota baay'ee bira nama baay'ee bira nama baay'ee bira nama baay'ee bira gahaa jechuudha. Isaayyuu ka itti isee sadarkaa kanarraan ga'ee nuyi barmataa kenna jechuudha. Nutu akka nama kana itti oo'eetiniin waan kana keessa seenu akka dhiibbaa kana keessa seenu kan godhe nuyi jechuudha. Miidiyaa irratti ol afarsinee daangaa dabarsinee kuun arrabsaa kuun maal jedhaa waan kanarraa akka namni kun sadarkaa kanarra gahee sadarkaa amantii keessallee itti bahee sadarkaa itti nama waaqeffachuurra kan geessisee nuyi jechuudha. Nullee shoora keessaa hin qabna jechuudha. Isa qobatti quba qabuuni waan gaarii miti waan jedheefi ani walumaa galatti waan natti tole koo keessaa wanni ustaaz kabajamaa kenna jechuudha. Amiin Ibroo dubbatan waan gorsa nu hundaafuu ta'u jechuudha. Mee amma waa'ee san xiqqoosaa isin dhageessee isinitti deebi'aa dhageeffadhaa horiidhaa dhageeffannu. Obboleessa keenya ilma keenya Muhammad Bayaan wajji wal qabatee waan asirratti deemaa ture san waa isin yaadachiisuu barbaada. Wanni suni xiqqishoo daangaa hawaasa keenyaa safuu kabajaa waa hunda bira xiqqoo dabartee waan akhlaaqa yoo adabaa fi naamusa islaamaa birallee dabartee wal tuttuquu fi xiqqishoo afaan keessa wal dhaabbatu ijoollee teenya jidduu fiddee
guyyaa sadii afur hedduu na yaachisaa ture. Tilifoona isallee qabu ture. Barbaadee nama tilifoona qabu dubbisee wajji haasawee walii galle. Aboo waa'ee kee kana qilleensarraa gabbuusi. Waa'ee maatii namni qilleensarratti hin baasu. Waan takka takka wajji haasofnee walii galle. Walii gallee guyyaa har'aa booda waanuma da'waa yoo taate malee waan akkasii abadan miidiyaa irratti ittiin deebi'u jee baay'ilama walii seenne. Isin namni har'a asirra jirtan kan sagalee tiyya dhageessan ilmaan kiyya yaa ijoollee ta'een waa'ee Muhammad Bayaan san daqiiqaan amma isinitti haasa'u kana booda waa'ee gurbaa san Muhammad sanii akkan kaafne isin kadhadhatu. Waa'ee Muhammad Bayaan san isaa fi jaartii isaa san waa'ee san akkan kaafne isin kadhadha akka abbaa tokkotti jechuudha. Okay, walumaa galatti jechuudha wanni Ustaaz Amiin Ibroo jedhan kuni waanuma sirriidha jechuudha. Waanuma sirriidha. Tokkoffaa miidiyaan hawaasummaa kun amala keenya balleesseera. Anumallee dabalatee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Duraan safuu qabnaa, nama safeeffannaa, nama nu duraa in safeeffannaa. Amma haga miidiyaan dhufe kana homaa hin sodaannu, homaa hin safeeffannu, fooloowarii argachuuf jecha waanuma barbaanne jechuudha. Akkuma barbaannetti gochaa jirra. Musliimummaa keessallee baay'ee nu baasaa jira. Kanaaf amma maal jedhanii walumaa galatti jechuudha waa'ee Ustaaz Muhammad Bayaan kana achumatti dhiisaa dubbachuu irraa haa dhiisnu. Yoo dandeenye immoo haadha warraa san akka isiin biyya keessatti galtee isa wajjin wal agartu gochuu irratti haa hojjennu jedhee keessallee immoo isa wajjillee dubbadhee jira. Kanaan booda waa'ee qur'aana wal qabatu malee waa'ee akkanaa akkasirratti hin baafne waliigallee jirra jedheera. Kanaaf nu hunduu kan maratti odoo waliigallee gaadhaa. Share, like, subscribe, comment gochuun dagatinaa nagata.